مالك نماتي تو شكسي سو ترى مدرو مال فايس نينجا هو نمني شكي خا نمني بار السنان بيتاني سنتا سر بالبلاني حق إسحاق قالتوتي سيامان سيور تفن تكيسان كقالان بالبلان ليس جلان قاسا واتك ليس جلان قاسا نمني دون بوياترن باسبورتي خنا فدين خناني إمم ماني فادي خشوة تبوجتشا سري جرا سرت دلالة تاكل نما كده چورا دلالة نندو تاكل كده بوما سان بيكا ما دور راد بچاترن أرا ولاجات أنا قلتو كبتني نما اسم دبي سخرة نما فلو ما كيسا كده ثانو ماندو سيراس ليه يتايون يوسف دبي سيراس قبل ده وكذا كذا namni shakkii hedduu keessa jirtan waliin shakkii isaatii qalbii takkaan fa'aataadha gurbaan biraan deema kuni takka ergaa Hamzaanis keenya jabeessaa jechuu barbaade saahiboota keenya warra du'aa nu godhan warra mazraa musaamiyaa tokkoffaa isin galata guddaa nu biraa qabdanii akkasitti chibooda darsa dila kana namuma tokko deemaa jechuudha biyyatana keessa bahuudhaaf waan dila kana fayyadamu qabdu akan malah fahaatee paaspoortiin qaba hin deemu jechuun hin jirtu jechuudha kana kunumaa sin fayyadu waan dilamma si garsiisa kana guutuu ulaagaa isaa isteepii isaa takka takkaan xumurtee qabaachuu qabdaa jechuudha achi yoo warri Hamzaa birin dhaqni sin hin jira ijoolleen saayifaa keessatti olloo Hamzaan hattuudhaa maallaqa nyaata minaaminii kana gaafa man qabu beektaa nuti baqeessinee nama callisnee deemne malee jirra jirtu hordoftoonni keenya addunyaa rabbii uummatana gubbaa jirtan baga jiraatan isin jecha akkuma beekamu jechuudha namoota biyya Itoophiyaa irraa gara Saawud Arabiyaa seera qabeessaan akka geggeessinu ni beekanii namni kun seera qabeessaan akkamitti deemaa karaa sirriitiin jechuudha akkamitti deemaa yoo jettan akkuma madura isin garsiisaa turre ammoo ijoollee kana yeroo hedduu jechuudha guyyaa paaspoortii qabatanii waraabnee turre gidduutti guyyaa ashaaraa godhanii waraabnee turre amma guyyaa deeminsa isaaniiti guyyaa isaaniis isin biraan gahuu feenaa jechuudha kana namni tokko seera qabeessaan biyya kanarraa deemuudhaaf tokkoffaarratti paaspoortii qabaachuu qaba. Lammaffaarratti viizaa qabaachuu qaba. Sadaffaa irratti viizaan kana dhufeenyi isaanii kana siyoosii jedhanii waan nama maraachanii ibsan. Siyoosii jedhanii gujju siyoosii maarree taate akkana taate jechuudha. Siyoosii baradhaa maarree taate wayi ashaaraan naan dhuftu wayi koodiin naan dhuftu wayi maarreen ta'e isin suni eegee kasirra akkattee booda akkana sii taatii akka ati seera qabeessaan deemtu si gargaartii jechuudha. Kun isin sun kana siyoosiin isii kanaa jechuudha. Kun immoo agriimantiidha. Biiroo lameen teenya jidduu tajirtu jechuudha. Biiroo Saawudiitii fi Itoophiyaa jidduu tajirtu agriimantiin isii kana jechaadha. Akkasi ammallee shaappaa kana ni argitanii shaappaan kun maal isin fayyada gizee viizaa argattan jechuudha ashaaraa Saawud Arabiyaa seenuudhaaf meedikaala eega dabartan booda viizaa keessan san biiroon appointmentii baallama isinii qabdeeti waraqaa kana guutuu isinii kennitee isii ergitee jechuudha paaspoortii isii kennitee sana booda ati safaaraa dhayxeeti ashaaraa gootee shaappaa kana sii tumanii sii farramanii viizaa kee sii kennanii jechuudha achi booda tufeenni kun sii murama haa amma isin garsiifne kun tufeenni isinii murama wanni hundi isinii kennama yeloo kaardiin kun ammoo kittibaatii hospitaala Xiquur Ambassaa dhayxanii dirattanii akkasitti achi booda darsa dila kana namuma tokko deemaa jechuudha biyya tana keessa bahuudhaaf waan dila kana fayyadamu qabdu. Akkanuma lafa haatee paaspoortiin qaba hin deemu jechuun hin jirtu jechuudha kana kunumaa sin fayyadu. Waan dilamma si garsiisa kana guutuu ulaagaa isaa isteepii isaa takka takkaan xumurtee qabaachuu qabdaa jechuudha. Kunis akkasuma. Kunis gaawwan irra deebi'ee sin garsiisu hin qabu. Tokkuma isaa tokkuma kasheeticha kanaati. Akkas isiniin jenna pirosoo kana gaa walumaa galatti yoo daftanii kabar baddan taatan ji'a takkaaf guyyaa kudhan yookiin guyyaa 45tti jechuudha walumaa galatti guyyaa 45 biyya tana keessaa bahuu dandeessanii. Uummanni kun ammoo egaa waan fixatan booda asukkaayidha kan hin isiniin guyyaa 45 jechuudha. Sanii alammoo turuu dandeessanii sanirraa kan hafe jarri kun wanta fedhan biyya ziyaaruu fedhan egaa pirosoo fixatan booda biyya ziyaaruuf kutanii amma dhufanii duraan dhumee fi isaaniititu ziyaaraaf biyya deeme jechuudha. Mee yoo yaada qabaatan farqa dubbadhaa. Amma yoo dubbadde dhugaadha piroosesni yeroo gabaabduu nuti qoramee ture nutis deemnee biyya daawwannee turre asumarraan waliin isin jechuu barbaadde dhugaa Hamzaanis nama bareedaa irraa haja maarree jaamala nuti qulqulluudhaa qalbiidhaani
asirraan waan ani sirriitti dhaabachuu barbaadu carraa kana fayyadamuun ni barbaadu. Saahiboota keenya warra du'aa nu godhan warra Mazraa Musaamiyaa tokkoffaa isin galata guddaa nu biraa qabtanii achirraa namoonni kaan ijoollee Suudi Arabiyaa warreen Itoophiyaa keessa jiran akkasitti warri du'aa nu gootan hundinuu galatoomaa isin jirra. Har'ammoo xumurannee kunoo boru guyyaa boru salaasaa jechuun bahuudhaaf qophiis xumurannee qophoonnee jirra jechuudha. Kanaafuu jabaadhaatii wal jajjabeessaa Hamzaanis keenyaa jabeessaa jechuu barbaadeen. Jalqaba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoo jennee booda guyyaa har'aa kana kan gammachuu kanatti asii qoqqoodachaa jirra. Ergaan kiyya jalqabaa karaa gabaabaan namoonni akkas laffaatanii deemaa barbaadan as keessa namoota beekamni hedduu tokko jira. Kan siyaama malee erga siyaama mirga bakka inni beena garreecha. Karaa gabaabaan immoo deemuu yoo barbaadde xumurattee maatii kan kee ziyaaratee deemuu barbaaddellee guyyaa 45 akkuma reefa Hamzaan jedhe keessatti xumuratee deemuu dandeessu. Namni shakkii hedduu keessa jirtan waliin shakkii isaatii qalbii takkaan qottaadha. Gurbaan biraan deema. Kuni takka ergaa kiyya kana sirraa isinii mo'icha. Qalama faadhaa obboleeyyan bakkuma jirtan irraa du'aa inni godhaa turtan isin galatoomaadha. Gammachuun teenya kuna guyyaa boruusan inshaallah sirraa deemuu waan jirruuf isin salaamnee jirra. Namni laffaatanii karaa kana hundi deemaa jiran garuu kootaatii waan barbaadan ololbaa biraan hirkattanii akkam ololbaa kana akkaas gubbaa kanaa miti hojii irratti seereesidha. Bakka san dhaqee xumurattee sirraa deemta karaa gabaabaa jechuudha. Gadda ziyaara barbaaddaa waan maatii murteeffattee achitti mandeessaa ergaan keenya kanuma. Atillee galatoomee hundi keessan galatooma. maaliif namaatiitu si shakkisiisuu ture mudura maal fa'aa isin hin jaalladhu. Boo namni shakkii kaa namni bara seenaan biyya isaanii seentaa sirra bilbilanii haga isaan harka galtutti si yaaman si hordofan. Takkee isaan harka galaan bilbilallee si jalaan kaasan waa takka illee si jalaan kaasan namoonni hedduun booyaa turan. Paaspoortii kana fadhiin kannanii imimmaaniin faadeeffachuu dadhabu jecha. Waan akkasii jira. Sirriitti fayyadamaa. Dallaalota akkas nama godhe jechuudha. Dallaalonni tokko dhuguma san beekama durirraa dubbachaa ture nuti. Har'aa miti yeroo dheeraa dubbachaa ture waan kana. Achi yoo warri Hamzaa birin dhaqni isin hin jijjiira. Ijoolleen saayifan keessanii. Olloo Hamzaan hattuudhaa maallaqa nyaata minaaminii kana gaafuman qabu beektaa nuti itti baqeessinee nama callisnee deemne malee namni waan akkanaa kana jettan hedduu hojjetan jirtaniimi kana wasii hojii tataa hojjeta xiyyaawaa. Ibbeedha. Waale Ibbeedha namni. laala atis duriyyee fakkaate yeroo salaala. Yeroo haraarraa salaala duriyyee waan fakkaatuuf jechuu malanii warri itti mufatte yoo yaani warri akkasii fudhatte yoo jiraatte asumaanuu dhiifamee jiru beekteessan gurbaala kun gubbaa osoo ta'e yaani namni ogummaa waliin dhufe booda wal ba'a. Kanaafuu dhugatti akka bareedatti xumurannee osoo yaadiin osoo shakkin guyyuu yeroo teenya guyyaa geesse guyyaa inni nuti jette osoo dhahee xumurannu waa hundi kun har'a geenya amma duratti waan guyyaa har'aachi dhahetan gisa jedha kun jiru xumurachuu jira borummaa dirree xayyaaraa dhahetanii balaliitanii nuti kanaafuu boruus laallee walitti jecha ragaan isaa jabaadha ishee warri arrabsu tottanis rakkoo qabu. Amma nama ulaagaa tana guutuu qabatanii nama isin dubbisu karaarra nama fuuluma keessa kadhatan tanumaan dhoyi seeraas illee jettaa yoo sun dubbatu seeraas qabaleedha akkasii dhumatti. Dhumattee fi jabaadhaa nagaan jiraadhaa. Akkasii